Subscribe to Free Kalotio. Akkam jirtu nagaa keessanii amma kun kan isiniif darbu Free Kalotio birraa koomeediis ta'u dubbii jabaa. Anammo OBN sitti fakkaata rokkatanii ilaaltan. Maal ta'a yoo tuqxanii maaligaa waan diimaan tokko jiru ilaa jala sana jira achi. Tuqee san anaan ilaalta miti sana tuqee jala jira jala ulfaadha galatoo tuqxee koomentis godhe yoo barbaadde immoo jechuudha. Inaan ilaalutti fufisiin jira amma haala adda ta'eetiin haala haaraa ta'e tokkootiin qoosaas ta'u gabaabaa yoo fuulli koo nama kofalsiisuu baatellee jechi koo nama kofalsiisuun dhiisi jedhee yaada. Maaltu ture beektu akkamirraa fokkisaa koomeedii haasa'uun ayi buzee ayi takkeefaa akkamitti haasa'u yaa rabbi buzee maal ta'a yoo waa tokko naan jettee amma dhufte maal ta'a takkee hojii dhuftanii waa xinnoo na haasofanii namni isla godha tureem laayikii koo sabskiraayibii koo ifa magaa maaltu ture beektu irraa keessan otoo dhaggeeffattanii sabskiraayib godha. Yeroo ta'e tokko nama ta'e tokkotu taaksii keessatti wal argina hiriyaa keenya tokko wajjin beektu. Taaksii keessaa ta'u jiru oh my god nama ammaa dubbii akka inni godhu. Achi keessanii maalona hiriyaa koo sanaa wajjin na baree achi akka carraa ta'e wal barree maal otoo jijjiiramnee naan jedhee beekta. Jechuun akkamitti na bartee ani garuu bakka furdadheeraa qollaa akka duraanii miti naamin jedhaanii beekta. Sana booda maal jedha beekta sanuma natti hin jijjiiramne naamin isin bareen takkaamatti naan jedha. Achi tokko bukkee godha jettee kolfiti. Maal taatee jenne maal haa ta'u sanuma maarkee jijjiirame naan jette. Yaa rabbi waa'ee kun beektu. Isa qofaan beeka taaksii sana keessaan biyya kanatti ilaalamee fira godhu amma eessatti na beekti waa'ee koo beekti haasofti amma kun yaa nama amma yaa nama oh my god oh my kanadha kan biraa immoo yeroo ta'e tokko beektu ayyaanaa wal qabatee dhugaatii mana dhugaatii tokko seena namicha ta'e tokkotu achi mana dhugaatii sana seenee dhugaatii maaltu jiraadhaan keessummeessan gaafa dhufu. Harar meettaa beddellee jedha hunduma isaa jedhee dhumarratti jaamboo jedhe. Jaamboo naaf fidi. Jaamboo naaf fidi gaafa inni jedhuun jaamboo. Diraaftii isaa buusee fi fidee fi namtichi akkanatti ilaaleen maanni kunii jedhe maanni jaamboodha. Ani kana jedhe jaamboo jooteera jedhee malee. Sirba gabbazaa irra seen. Kennaa maaliif jootee biraa abbistee jedhetu deebi'ee keessummeessaa waan godhu dhabeetu. Innaa kanadhaa kan biraa maaltu ture maali qalliin si hin badeem joo akkuma namicha keenyaa hin tuqxanii ammas hin sabskiraayibii. Wal nyaannaa sinitti mee akka qallina koo kana miti keessi koo sibiilaa. Eshi achi nama ta'etu qarshii keessaa xumure bilbilittii kana silaa namatti fuudha miti yoo waa tokko haasoftu jala gurgur too maal jettu si jalaa bada keessaa jalaa dhume beektu achi gaafa keessaa dhume hiriyaasaa tokkotti bilbile heloo baloo naa ergi kaardii baadiyyaan jira tolee jedhaan sana booda dafee galuu dide fakkaata ergaansa achi eegee warri mana gaafa balbalatti deeffachuuf ka'anii maal jedha beektu immaa hin cufiinaa maal elma komaandoo birrii eegaan jira dhugaa jiraa birrii eegaan jira hin cufiinaa balbala hin cufiinaa ganaa ol seenaa birriinii nusitti eegaa. Achi yeroo ta'e tokko immoo nama ta'etu maal godha beektu mana dhugaatii fiigee seenee keessummeessaa kottu
Miqanya tokko naaf fide. Nee keessumessa. Maali miqanyaanedha. Shabiiraadhaan. Shabiiraadhaan. Waan godhame isaanii kolfaa deebi'e. Achi guyyaa tokko maaltu ta'e nama ta'etu kalleen jira kallee gurguramu jecha deema bakkeerra. Tokko gurri isaa dhagee fakkaata fiigaa gadi ba'ee dabaa fiigaannis. Kallee bitta garuu kalleen isaa kallee handaaqqootii jedha. Kallee handaaqqootii jedha. Waan jiru dhabeetu dhugaa yaadaa sana booda. Jedheetu bakka aduutti baasiitii dhisiitii jirame ta'uu jechuudha. Dhisiitii afiina eegi aduutti baasiitii deemee dhufee fudhaa. Faarisaa baay'eera. Dhuguma see galeetu. Sa'aatii booda kalleen handaaqqoo hin jiru bakkee dhabeera jechuudha. Innaa kanadha wanta na dhibe tokko jira. Subscribe tuqisitti nima. Amma raamutoon si ilaalu tuqii maalamni oh my god maalamni keenya kuni akkan guddannu namni maaf nu gargaaru tuquu bichaadhaan qubuma keerra kaa'u safuu isa lafaaf samii kana uufteef safuu isa uumteef maalamni isa dogoggoraa jirra ishaa ta'u. Siicoo beektu farsoon bahee booda siicoo atalaa wayiin bahaa raqeenis yoo bahee wayii akkasii hin bahaa miti. Achi mana keenya baasnee fi laannee fi gaafa kenninuu fi maal jedhu beektu hoolota keessaniif kennaa jennee kennine jaartiin kennitii fi haati koo achi maal jedhu beektu. Nuti maatiin keenya hundiyyuu amantootadha jechuun beektu dheeraa biqilli mana keenya hin galu wanti mana keenya jirus biqilli hin qabnus. Kun firii qalloo irraas ni darbaa turedha. OBN miti firii qalloo tuubiidha. Laayikii, subscribe, share godhaa yoo isinitti tole. Qoosaa biraadhaan haala biraadhaan bareechee immoo kaameeraa mataa kootiin akkasii dhufu. Waadas ni gala subscribe godhaa. Hin badina. Eessa deemtu reetoon godhi? Dhara godhi subscribe godhi.